Hordoftoota fi kabajamtoota maatii Qaruutiyu bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa ta'u jecha har'a akkuma yeroo kaanii qabadhee kan isin dhiyaadhe waa'ee elektirikii instaaleeshiniiti. Electric installation keessaa immoo dhimma main distribution board akkamittiin akka diriirsuu dandeenyu yookaan sarara breakerii akkamittiin akka diriirsinee fayyadamuu dandeenyuun salphaadhumatti jalqabaa akkasii hanga dhumaatti isinitti agarsiisa. Barnoota kana jalqabaa hanga dhumaatti yoo hordoftan waan gaarii irraa argattu sirriitti waan kana hubattu jedhee waan yaadeef qabadhee isin dhiyaadhe. Hanga dhumaatti nu hordofan afeerraa kee. Gamanumaan barnoonni kanneen akkasiin qaqqabuuf yoo barbaadan YouTube kana subscribe gochuu hin dagatina. Akkasuma gaaffiiwwan garaagaraa dhimma elektirikii wal qabatee yoo qabaattan comment section keenya irraa nuuf yoo keessan ani gara fuulduraatti san ilaaluudhaan barnootaan YouTube kana irratti qabadhee waan isin dhiyaadhuuf gaaffii wanta barbaadan waan gaaffii isinitti ta'u dhimma elektirikiin wal qabatee comment jala naaf kaa'an dhaamsa kee. Amma gamanumaan gara barnoota keenyaatti ceenaa. Kun akkuma argaa jirtan energy meter jedhama. Energy meter jedhama yookaan immoo qoxaarii jennuun. Kun immoo akkuma argaa jirtan utility line jechuun sarara elektirikaa alarra jirudha. Kun immoo boordii keenya irratti nuyi breakerii hojjennu jechuudha. Main distribution board jenneen. Boordii keenya irratti wantoota garaagaraa fayyadamna. Inni kun kan nuyi itti niwutiraalii keenya hidhannudha. Neutral base bar terminal jedhama inni immoo. Inni kun immoo kan itti nuyi groundii keenyatti hidhannu earth or ground base bar terminal jedhama inni immoo. Bakka kanatti immoo akkuma argaa jirtan kana bireekaroota keenyadha jechuudha. Bireekaroota kana akkamittiin akka wal quunnamsiifnuun guutumaan guutuutti isinitti agarsiisuuf yaala jechuudha. Hanga dhumaatti yoo hordoftan barnoota gaarii akka irraa argattan abdiin qaba. Inni kun sarara ibsaa keenya alarraa olluu seenee lakkooftuu keenya biraan yookaan qoxaarii jennuun bira nu dhaqu jechuudha. Akkuma beekamu sarara lamaanidha kan inni dhaqu. Sarara lamaan kun niwutiraalii feeziidha jechuudha. Inni asitti argaa jirtan kun LCB jedhama. LCB electric linkage circuit breaker jechuudha. Main switch no. Main switchidha. Main switch kana kallattiidhaan paaworii valvoolaa irraa dhufee kallattiin mana seensifannee main breakerii keenyatti galfanna jechuudha. Laayinii lama qaba niwutiraalii fi feeziin breekericha keessa gala main breaker no. Isa main breekericha seene fudhanneetu gara isa lammaffaa itti galfanna lachuu kirii lachuu niwutiraalis feezis kirii lachuu keenya irratti qabsiifanna jechuudha. Kiriin diimaan feezidha, kiriin gurraachi niwutiraalidha. Inni kun immoo lammaffaa kun maal jedhama? MCB. It is used for detect the electrical faults in the circuit. That is important one. Baay'ee kan nu fayyadudha jechuudha. Niwutiraalii fuuneetu gamanumaan niwutiraal base bar terminaalii keenya irratti hidhanna jechuudha. Isa kana irratti hidhanna jechuudha. Tokkichi sun kallattumaan deemee maal ta'a niwutiraal base bar irratti hidhama jechuudha. Inni taanu feezii feez paartii feezii irraa fudhanneetu kallattumaan bireekaroota jiran ittiin fayyadamnuuf qophoofne kanaan tokko kennina jechuudha. Shant jedhama. Sararuma hundisaa sararuma tokko laayinii tokko itti kikkinuuf fudhachuudha irraa fudhachaa jiru jechuudha. Paaworii irraa fudhachaa jiru jechuudha.
common base bar segment for MCB. Isaan kuni kallattiin faayidaa keenya bira oolfachuudhaaf kirrii tokko tokkoon irraa baafanna jechuudha. Hundumaa keessa kirrii tokko tokkoon baafanna jechuudha. Kirrii baafanni kuni waan maashinoota yookaan bakka itti fayyadamuu barbaannu bira nu dhaqa jechuudha. Akkasumas neutral base barii keenyarra fudhachuudhaan isaan kana tokko tokko bira keewwanna jechuudha. Qobaasaa feeziin qoftiin hojjetu waan ta'eef hundiyyuu tokko tokkoon neutral base barii keenyarraa fudhata jechuudha. Fakkeenyaaf inni jalqabarra jiru dhaqee jalqabarratti jiru wal qabateera jechuudha. Inni lamaffaas haaluma kanaan inni sadaffaas haaluma kanaan wal qabatee jira jechuudha. Kun hundumtuu akkaatuma kanaan neutral base barii keenyarraa fudhata jechuudha. Garanatti immoo akkuma argaa jirtan giraawundiidha. Giraawundiin lafatti awwaalama yeroo baay'ee kirriinsaa immoo akkuma kana keelloo fi magariisni wal makee ni jira. Isa immoo achirraa fudhachuudhaan kallattiidhaan isaan sanaaf geessina jechuudha. Yoo ni fayyadamna giraawundii ni fayyadamna ta'e. Iddoo baay'eetti fayyadaman kunuma kanuma lameen hojjetama. Garuu ni fayyadama yoo ta'e. Akkuma argaa jirtan sarara tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa 8 qabna. Sarara 8 qabnu bireekaroota kana tartiibaan inni tokkoffaa 25, inni lammaffaa 25, sadaffaa 25. Inni ittaanu 16, 16 sadansaa akkasuma 12 san fayyadama. Wantoota itti fayyadamnu qabna jechuudha. Siin 25 fakkeenyaaf feeleen yoo jiraate si abbaa 25 fayyadama. Bireekarii abbaa 25 fayyadama. Aan akkan isa lammaffaa fayyadametti immoo bireekarii abbaa 25 maaliifan fayyadame? Shaaworiidhaaf hin fayyadame, booyilariidhaaf. Akkasuma bireekarii abbaa 25 sadaffaa immoo kan itti fayyadame istooviidhaaf itti fayyadame jechuudha. Isa taanu immoo abbaa 16 sadiin qaba. Sadanuu sokkeettota mana keessatti fayyadamnuuf sokkeettota garaagaraa laayinii garaagaraatiif fayyadame jechuudha. Isa taanu abbaa 10ti. Abbaan 10 kallattumaa laayitiif ta'a jechuudha. Laayitii sarara mana keessa sarara laayitoota mana keessa jiran iddoo lamatti hireen tokko tokkoof fayyadame jechuudha. So haala kanaan diriirfannee itti fayyadamuu dandeenya. Gamoon gaaffiin tokko waa'ee dhimma shibootiin wal qabatee naa dhiyaateera. Gaaffichaaf deebii kennuudhaaf shiboon inni abbaa bireekarii 25 eeleedhaaf nuyi fayyadamnu 4 fi isaa ol yoo ta'e bareeda saayiziin shiboo jechuudha. Inni lammaffaas shaaworiidhaaf kan nuti fayyadamnu. Shaaworiidhaaf kan nuti fayyadamnu kuni saayiziin isaa 4 fi isaa ol ta'uu qaba. Inni ittaanu immoo istooviin 2.5 fi isaa ol yoo fayyadamne ta'a. Sokkeettota mana keessa jiran hundumaaf immoo 2.5 fayyadamna. Laayitii bireekarii abbaa 10 yoo fayyadamne 2.5 yoo ta'e rakkina hin qabu. Garuu 1.5 ni ta'a. Bireekariin hin jiru ta'e 2.5 hiina yoo ta'e ampulii keenya carraatti yeroo deddeebi'ee gubuu nu mudachuu danda'a. Hanga ammaatti barnootaan sin barsiiseen waan guddaa akka hubattan abdiin qaba. Barnoota kanneen akkanaa gara fuulduraatti argachuu barbaadan YouTube kana subscribe gochuun dagatina. Akkasumas barnooti kun hiriyoota keessan biroo bira akka qaqqabuuf copy, link, like, share gochuudhaan hiriyoota keessan biraan nu ga'an dhaamsa kiyya. Akkasuma immoo gaaffiiwwan elektiriikaa biroo yoo qabaattan koomentii irra yoonaa keessan koomenticha irraa ilaaluun immoo guyyaa biraa viidiyoo isaa qabadheen isinii dhiyaadhachuudha. Hanga ammaatti waan hordoftaniif galatooma.